Akkam jirtu hordoftoota maatii YouTube chaanalii koo hundaa nagaan koo bakka jirtan hunda keessaniif baay'atu hayyee qophii koo har'aa keessatti IP addressii fayyadamuudhaan Google Mappii irraa erga saniin booda lookeeshinii bakka nama barbaanne tokko akkamitti argachuu dandeenya kan jedhu qabadee isiniif dhiyaatee jira. Gara qophii kootiitti osoo hin darbiin dura namoonni YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatanii subscribe godhaa wantoota haaraa galakkisuu akka dafee isin qaqqabu yoo barbaadanii fi akkasumas yoo viidiyoo kun isinitti tolee laayikii gochuu dandeessu. Hayyee gara qophii kootiitti mee waliin darbinu inni jalqabaa IP addressii kana bilbila nama barbaanne sana argachuudhaaf IP addressii bilbila nama sana argachuudhaaf appilikeeshinii tokkotu nu barbaachisa. Inni jalqabaa appilikeeshinii nu barbaachisu IP logger kan jettu kanadha. IP loggerii kana Play Store irratti waan jiruu fi hundumti keessan buufattanii install erga godhattan booda fayyadamuu dandeessu. IP logger kan jettu kana appilikeeshinii kana moobaayilii keenya irratti install godhanna. Inni lammataa Google Mappidha. Google Mappiin kun moobaayilii keenya irratti fe'amee kan dhufudha. Google Mappii fayyadamna. Google Mappii kun kan inni nu fayyaduu fi IP addressii bilbila nama sanaa erga arganne booda koppii goonee asirratti paste erga goone booda lookeeshinii isaa bakka inni jiru akka inni nu agarsiisudha. Kun browseriin kun yookiin Chromeen kun browserii barbaadan fayyadamuu dandeessu. Kun akkasumas imeejii feekii tokko liinkii feekii tokko erginee fi akka IP addressiin isaa nu dhufu kan nu gargaarudha. Akkasumas koordineetii IP addressii isaa koordineetii isaa illee kan ittiin annee deemnee bakka isaa sanatti argachuu nu dandeessisudha. Inni itti aansu telegiraamii kan filadhee fi sooshaal miidiyaa kan barbaadanii miisajii moobaayilii kanallee fayyadamuu dandeessu. Telegiraamii kan fayyadamee fi nama barbaade sanaa fi liinkii koppii godhee argee fi yeroo inni liinkii sana seenee tuqee ilaalu IP addressiin isaa gara IP loggerii appilikeeshinii kana irratti akka inni naaf ergamuudhaaf kana as kaa'adee jira. Innaa gara qophii kootiitti mee waliin darbinu akkaataa itti IP addressii sana argatanii jalqabaan isinitti agarsiisa. Inni jalqabaa erga buufanne booda IP loggerii kana tuqna. IP loggerii kana erga tuqnee booda bakka sarara sadan kana teessu kana bakka sarara sadii ishee kana si'a tokko tuqna. IP loggerii kana argachuu fi IP loggerii kana create IP logger kan jettu ishee kana IP create logger erga IP create logger jennu namoota liinkii kana yeroo itti arginu yeroo inni seenu IP addressiin isaa ittiin karaawwan ittiin nu bukkee ga'anii karaawwan hedduutu jiru. Kanneen keessaati imeejiin kun baay'ee salphaadha. Karaa kana isinitti agarsiisa. Imeejii kan jiru kana tuqxu erga imeejii bakka jiru kana tuqxanii booda weebsaayitii yookiin browserii irra galtanii imeejii barbaadan tokko yookiin kan makiinaa yookiin kan namaa imeejii barbaadan Google Chrome irraa yookiin Google irra sababa jiruu fi erga search gootan booda liinkii imeejii sanaa koppii gootanii bakka ishee kana irratti paste gootu jechuudha. Mee akkaataatti liinkii sanaa koppii godhanii fi akkaataa asirratti paste godhanii isinitti agarsiisa. Amma na faana ta'a. Chrome bakka jiru kana Chromii ishee kana browserii kana fayyadamtu browserii barbaadan fayyadamuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf amma teekinooloojii kan jedhu kana galchadhee jiraanii browserii yookiin Google irratti isin kan barbaadan galchuu dandeessu. Waan imeejii hedduutu waan Google irra jiruu fi Google erga kana teekinooloojii amma erga imeejii teekinooloojii yoo barbaade bakka imeejii ishee jedhu kanan tuqa. Imeejiiwwan jiran hundumaa baay'ee waan nu fiduu fi imeejii kana tuqee isinitti agarsiisaan immoo imeejii barbaadan filattanii liinkii isaa koppii gootanii paste gootanii erguu ni dandeessu jechuudha. erga imeejii filattanii booda
bakka sarara ishee sadii kana si'a tokko tuqxu jechuudha. Imeejii sanarraa bakka sarara ishee sadii kana si'a tokko caqasna. Erga akkas goone booda sheer bakka jettu kana tuqna. Erga sheerii goone booda jennee booda liinkii imeejii kana argachuudhaaf bakka koppii ishee jettu kana tuqna jechuudha. Si'a tokko erga liinkii kana koppii godhannee booda gara IP loogarii appilikeeshinii ammaatti deebine liinkii imeejii kana koppii goone kana achirratti deebine bakka ishee kana imeejii kana irratti nu gaafattu kana irratti koppii bakka kana irratti si'a tokko gadi qabne peesti erga godhanne booda imeejii isammaadha kuni kan inni nu fayyaduu fi feekiidha. Imeejii kana gaafa ergunuu fi namni suura naaf ergitee yeroo inni ilaalu yeroo inni liinkii kana tuqu liinkiin sun immoo gara konverti godhee gara IP address isaa akka fiduuf nu gargaara. Ergasii booda erga koppii goonee asirratti kireet kan jennu kana tuqna jechuudha. Erga kireetii goone booda imeejii IP loogar appilikeeshiniin kun gara mataa isaa loogarii mataa isaatiitti konverti godhee naannessee waan jiruufi bakka ishee kana tuqna. Bakka ishee kana liinkii ishee kana tuquudhaafi bakka kanatti koppii goonaa jechuudha. Asitti erga koppii goonee booda nama erguu barbaadnuu fi sooshaal miidiyaa fayyadamuu barbaadanii hundumaa fayyadamtanii erguufii dandeessu. An telegiraamii fayyadamee siin agarsiisaa jireera. Meesajii moobaayilii keenyallee fayyadamtanii erguu dandeessu. Karaa barbaadanii nama IP adreesii moobaayilii isaatiin nama lookeeshinii isaa argachuu barbaadan sana fi ergituu jechuudha. Amma koppii gootanii amma fakkeenyaaf ani bakka kanatti erga telegiraamii keessa seenee ammas gadi qabee peesti godha. Amma imeejiin kun argamee jiraa fi nama sanaa fi yeroo inni seene bakka liinkii ishee kana tuqu loogarii ishee kana bakka liinkii kana yeroo inni tuqee imeejicha ilaaluuf seenutti IP adreesiin isaa nuuf dhufaa jechuudha. Hanga inni abbaan sun seenee ilaalutti ammatiin deeqa muraasan eeggadha. Hayyee gara IP loogarii moobaayilii keenyaatti deebine erga koppii ishee kana koppii goonee nama sanaaf ergine booda ammanni galee ergine booda bakka istaatiks ishee jettu kana tuqnaa jechuudha. Istaatiks erga jennee booda asii irratti maqaa namichaa fi biyya inni jiruu fi lookeeshinii nama sanaa fi Itoophiyaa keessa akka inni jiruu fi IP adreesii isaa bakka kana nuuf ka'a jechuudha. Ergasii bakka ishee kana saayinii kan jettu kana yoo inni isinii fiduu dide dafee isinii fiduu dide asirratti saayinii gootanii yaaluu dandeessu seertuu ishee kana. Amma IP adreesii nama sanaa naaf fidee jira jechuudha. IP adreesii nama sanaa argadheen jira kun naaf fidee jira. Jimmaa lakkoofsa akkasii jedheera. IP adreesii isaa bakka ishee kana IP adreesii ishee kana koppii goonaa jechuudha. Erga koppii goone booda ammas gara biroozarii keenyaa deemne akkas jettanii barreessitu IP to location jettanii barreessitu. Kanneen kana hin fayyadaminaa inni kun mastaawoqiyaa isaadha. IP loogarii www.ip2location.com kan jedhu kana tuqnaa jechuudha. IP2location kan jennu kana tuqna. Erga bakka kana tuqnee booda karaa ittiin IP adreesii koordineetii isaa ittiin argatanidha. Kuni biroozeriin kun kan inni nu gargaaruuf IP adreesii koordineetii isaa argachuudhaaf bakka ishee kana irratti inni fakkeenya nuuf kaa'ee jira. Luukaappii kana irratti IP adreesii lakkoofsa kana kaa'ee jira. Nuyi isa haxoofne X erga goone booda isa IP adreesii nama sanaa bakka kanatti peesti goonaa jechuudha. Lakkoofsa nama sanaa karaa IP loogarii irraa erga arganne ip2location.com erga seenne booda bakka
kana irratti erga galchine booda luukaappii goona. Informationii dhiyaataa waa'ee nama sanaa guutummaatti sababa nu fiduu fi guutummaa sababa nu fidaa jechuudha. Informationii nama sanaa amma fakkeenyaaf namni suni koordineetii isaa informationii nama sanaa IP addreesii guutummaatti asii gadi sababa nu fiduu fi kan nu barbaachisu koordineetii nama sanaa qofa. IP addreesii koordineetii nama sanaa koppii gochuu kan nu barbaachisudha. As keessaati kun informationii nama sanaadha. IP nuni kan nu barbaachisu koordineetii of city isa jedhu kana bakka ishee kana koppii goonaa jechuudha. Lakkoofsicha qofa malee isa hammatuu keessa koppii gochuu hin barbaachisu. Isa hammatuu keessa koppii goonu bakka lakkoofsa hammatuu as galanitti jiru hunda ishee koppii godhannaa jechuudha. Erga koppii goonee booda biroozarii keenya keessaa baanee gara Google Maappii seennaa jechuudha. Google Maappii erga seennee booda bakka search share kan jettu ishee kana bakka search share ishee jettu kana ishee tokko tuqnee paste goonaa jechuudha. Asirratti paste goonee lokeeshinii nama sanaa barbaadannaa jechuudha. Wifi keenya banaa ta'uun nu barbaachisaa yookiin daataanii erga search goone booda lokeeshinii nama sanaa nu barbaadaa jira. Bakka namni sun jiru argadheen jira jechaa jira. Bakka akkasii jira jechaadha. Naannoo kana jiraataa jechaadha. Fageenya isaa meetiraan illee sababa nuuf kaa'uu fi diistaansii namni sun nurraa jirullee kan nu agarsiisudha. Akka kanatti IP addreesii koppii goonee erga arganne booda bakka namni sun irra jiruu fi naannoo inni irra jiru argachuu dandeenya. Koppiin koo har'aa kana fakkaata. Namoonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatanii subscribe godhaa isiniin jedha. Akkasumas yoo viidiyoon kun sitti tole ammas laayik gochuu hin dandeessu. Qophii biraa hanga qabadhee isiniif dhiyaadhutti gama kootiin gannaaf tura.